dhiira akkanaa yoom maal godhe wayyaa? Ani maqaan koo Shee'emmiin jedhama. Bakkin dhaladheetti guddadhe godina Arsii aanaa Diqaaluu Xajjootti yeroo ta'u, barnoota koos hanga kutaa 8ffaatti seeraan achumatti baradhe. Yeroon kutaa 8ffaa xumuree gara kutaa 9ffaatti darbu maatiin koo gara biyya ormaatti imaleen isaanii fi mataa koo akkan jijjiiruuf gaaffii na gaafatanii. Anis durumaayyuu hiriyoonni koo hedduun isaanii gara biyya hambaatti imalanii jijjiirama isaan maatii isaanii irratti fidan na gojomaasisaa waan na tureef tole jedheen piroosesiin jalqabe. Paaspoortii baafadheen torbee 2 booddee viizaanis harka kiyya geessee nagaadhaan gara biyya Saawudiitti ni malee. Baatii 4 dalagaadhaan ergan gahee booda maatiin ani bira hojjedhu amala koo erga hubatanii booda bilbila bitadheen akkan fayyadamuuf anaaf eeyyamanii. Anis yeroo naaf eeyyamame irraatii kaasee bilbila bitadheen hiriyoota koo biyya hambaa fi biyya keessa jiran waliin jiruu ijoollummaatii kaasee yoo yaadatan akka dammaa namatti mi'aawu kaasnee haasaa taphachaa yeroo gaarii nutti tolu waliin dabarsuu eegalle. Otuun kanaan jiruu biyya ormaa keessa jiraachuudhaan baatii 9 xumure. Yeroo baatii 9ffaa kana keessa lakkoofsi bilbilaa ani kana dura beekne haarofti kallacha gara bilbila kootti naaf bilbilama. Anis eenyummaa isaa adda baafachuuf bilbila kaaseen yeroo naasofsiisu dargaggeessa ollaa keenya ture as biyya Saawudii keessa jirutu lakkoofsa bilbilaa koo hiriyoota koo biyya jiran irraa fudhatee naaf bilbilaa jira. Nagaa Rabbiis wal gaafannee bakka jirrus walitti himne. Inni godaansaan Saawudii seenee bakkee keessa hojiiwwan garaagaraa kan hojjechaa jiru yeroo ta'u, ani immoo eeyyamaan mana maadaamii keessa hojjechaan jira. Dargaggeessi kun yeroo lakkoofsa bilbilaa koo argate irraatii kaasee guyyaa guyyaadhaan yeroo boqonnaa koo naaf bilbilee sa'aatii dheeraa waliin haasofna. Taphni isaas wanta baay'ee natti toleef yeroo inni otoo naaf hin bilbiliin turu ofuma koo irratti bilbileen waliin wanta garaa keenyaa haasofna. Qoosaan dubbii afaanii yeroo baay'attu onnee kirkirsitee jaalalatti nama fiiksitee akkuma jedhan turtii booddee dargaggeessi kunis akka qoosaa godhee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Dubbiin afaansaas yeroo hedduu qoosaatti waan isa fiiksuuf anis itti qooseen rakkoo maal qabaree sirra gaheen hin hanqadhaa yoo waliin taanee jedheen deebiseefi. Qoosaama kana akka taphanneen bulee dargaggeessi kuni poolisiidhaan qabamee mana adabaa erga turee booda gara biyyaatti gale. Maatii isaa deemee erga dubbisee booda xiqqoos isaan bira boqotee ammas deebi'ee imala godaansa isaa jalqabe. Baatii 4 booddee ammas nagaadhaan Saawud Arabiyaa seenee lakkoofsa bilbilaa kiyya barbaadee argatee anis baay'ee gammadeen yaaddoo tarii karaa irratti maal ta'e ta'innaa kan jedhu irraa obbaafadheen qabbanaa'een haasofsiisuun eegalee. Turtii baatii 4 kanan isa dhabee waggaa 40 natti fakkaate. Otoon beekiin keessi koo bitamee fi qoosaadhaan dubbii nani jalqabee dhugaa ta'ee onnee kiyya keessatti marge. Jaalalaan baay'ee walii galle. Walitti bu'aa araaramaa wal arrabsaa wal eebbisaa waggaa tokkos erga waliin dabarsinii booda bakka jirtuu bayiitii akkuma koo bakkee keessa hojjedhu si fuudheen waliin jiraannaa jechuun na gaafate. Manni ani keessa hojjedhu hanga tokko naaf ta'ee waan na tureef lakki ammatti bahuu hin barbaadu. Yoo dhuguma na jaallattee na fuudhuu kan barbaaddu yoo ta'e hangan mana kana keessaa ba'utti naaf obsii jedheen isa gaafadhe. Innis tole haa ta'uu sin obsaa si malee jiraachuun anaaf hin taatu jedhee naaf deebise. Haasuun jaalalaa keenya
akkuma uumetti jira. Ganama guyyaa galgala bilbilaan otoo waliin haasofsiisiin sin jaalladhaa yaa marartuu koo, sin eeggadhaa yaa simboo qabeettii koo otoo naan jedhin hin oolu. Anis dabaree koo yaa goota isa anaaf uumamee cinaacha kee keessaan bahee bareedaa sabboonaa koo otoo hin jedhiin aduun natti hin dhihu. Ani kanan beeku garaa qulqulluudhaan isa waliin jiraachuu kooti. Wanta bakkii keessatti ta'us gurraan dhaga'uu malee ijaan argeen hin beeku. Hiriyaansaa baay'ee natti siqu tokko akkanatti metti bakkeema kana keessatti dubartii gara biraa fuudhee waliin jiraachaa akka jiru hiriyaansaa kun natti hima. Garaan jaalalaa dubbii kanarratti obsa wanta namaaf hin kennineef battalan dhaga'etti maaliif kana na gootaa jechuun yeroon isan gaafadhu lakkii dubbiin dhageesse kun sobadhaa. Yoon dhuguma kanas irratti godheera ta'e rabbi akkana na haa godhu jedhee kakatee waakkatee anaan na amansiise. Haa ta'uutii garuu mucayyoo kana waliin gara baatii 5 erga waliin jiraatanii booda poolisiin Saawudii lamaan isaanii qabee gara biyyaatti isaan deebise. Yeroo kanatti namoonni isa waliin mana hidhaa keessatti adabaman mucayyoo inni fuudhe jedhee hiriyaansaa natti hime waliin akka qabamanii mana hidhaa turan natti himu. Anis yeroo lammataatiif erga mirkaneeffadhee kaasee qoosaa jaalalasaa ittuma dhiiseen jireenya koo isatti aanu jiraachuu ni galee. Sababan isa dhabeetti keessi koo waan miidhameef mana maadaamii keessatti illee hojii koo seeraan hojjechuu hin dandeenye. Sababa kanaaf guyyaa tokko bahee badeen hanga sammuun koo naaf sirratuutti jedheen ijoollee firoottan koo biyya Saawudii keessa ala jiraatanii hojjetanitti maqeen jiraachuu ni galee. Haa ta'uutii garuu ammas jaalalleen koo kun yeroo sadaffaadhaaf deebi'ee gara biyya Saawudii dhufee bilbila koollee argatee yaa jaalallee koo dhiifama naaf godhii, cubbuun si balleessitu akkan seeraan tasgabbaa'ee hin hojjenneef na dararaa jiraa, sitti darbeen jiraa, maaloo dhiifama naaf godhii jechuun na kadhate. Anis dhiifama hin godhu jedheen hanga garaan koo dide isa diduuf yaalus haa ta'uutii garuu namni yoo lubbuu namaa dabarse iyyuu dhiifama namaaf godhaa. Waanuma jalqaba na hin jaallanneef immoo garaa dhiifamaa otoo qabduu maaliif dhiifama naaf gochuu diddee jechuun booyee karaa hiriyoota koo namoota ani jaalladhu gadi jedhee na gaafate. Anis carraa tokko qofa siif hin kenna jedheen dhiifama godheefi haasoo keenyas haasoo kan jaalalaa duraatti deebisnee haala gaariin otuma taphannoo maaliif haadha manaa kee ishee asitti fuute immoo dhiistee jechuun yeroon isan gaafadhu dogongoreen ishee fuudhe malee anaaf isheen umuriidhaan haadha kiyya taatii qixxee harmee kiyyaa immoo ani hin barbaadu. Yoon si ganeen isheetti deebi'ee nama haadha isaa waliin bultii ijaarrate jedhii maqaa koo balleessii anillee of taajjabeen fudhadhaa jedhee naaf deebise. Anis dubbii afaansaa kana nan amane. Kana duratti yeroon biyya jiru dhiira bira ga'uu miti hariiroo jaalalaayyuu dhiira kam waliiniyyuu baafadheen hin beeku. Jireenya akkanaa otoo inni qabu gaaffii waliin jiraachuu yeroo na gaafatutti tole maatii kiyyatti ergadhu anaaf si kanaan booda waliin ni jiraannaa jedheen eeyyamamtu ta'e. Haa ta'uutii garuu maatii koos ta'e maatiinsaa ani akkan isatti heerumuuf inni akka anaan fuudhuuf eeyyamamu hin taane. Jaarsa gidduu galchinee furuufis homaa furmaanni ni dhiba. Silaas lapheen jaallate kan koo onneen barbaadde kansaa waan na taateef kan maatii keenyaa rabbi furmaata itti haa kennu jennee fedhii lamaan keenyaan namoota nu taajjaban of gidduu kaawwannee haadha manaa fi abbaa manaa taanee waliin mallatteessine. Na fuudhee erga na waliin jiraachuu eegalees amalli isaa ganamaa kakaan ofirraa na deebisuu dubartoota gara biraa waliin bahuun ammas isa waliin ittuma fufee jira. Naannoo turtii waggaa lamaas bultiidhaan mana tokko keessa
waliin jiraanne. Turtii kana booddee Rabbi anaaf isa gidduutti ilmoo nuuf uume. Guyyaan geessee dhalattee harka koorra geessus harma koo hoosifadheen harka koon nyaata gursheen yeroo isheen boossu ofitti qabee sossobuuf garuu carraa hin arganne. Dhukkubsattee guyyoota muraasa gidduutti lubbuun ishee nu jalaa dabarte. Abbaan manaan kiyyallee hedduu dhukkubsate. Dhukkubni isaas daran yeroo itti cimu harka kennatee hanga fayyuutti gara biyyaatti deebi'ee gale. Ani jireenya ho'aa jalqabeen daa'imni koollee otoo naaf hin hafiin gara Rabbiitti deebitee qofaa koo imimmaan koo haqachaa gadda guddaa keessa jiraachuun itti fufe. Dalagaa eegaleen baatii 2 booddee abbaan manaan koo akka fayye dhagaheen gammachuun abdii qabu gara gurra kootti huursuun jalqaba. Haa ta'utii garuu maalaa godhu bultiin bultiidha. Yeroo jalqaba anaaf inni waadaa waliif gallee bultii tokko ijaarrannu ani otoo inni jiruu dhiira tokkoyyuu ol jedheen ilaaluu inni otoo haati warraa koo jirtuu dubartii tokkollee ijaan ol jedheen ilaaluu waadaa fi kakaan maqaa Rabbii dhoofnee waliif seennee turre. Inni garuu akkuma fayyeetti biyyaa ammas dubartii garaagaraa waliin hariiroo uumuu ni jalqaba. Har'a abaluu waliin jiraa, har'a immoo abaluu waliin jiraa. Barreeffamaa fi sagaleen maqaa isaa irratti maqaa ta'anii gara kootti furguggifaman tokko lama miti. Amalaa fi tulluun bakka isaatii hin godaanuu inni jedhan dhugaadha. Badiiwwan hedduu erga dalagee booda ammas si arfaffaadhaaf gara biyya Saawudiitti deebi'ee ni dhufa. Walii galteen keenya garuu akka duraa ta'uu dide. An gonkumaa siin barbaadu jedheen ofirraa sadheesse. Rabbitu hin jenneetii ammas si arfaffaa dhufee turtii torbee 2 toon hojjetiin qabamee mana hidhaa seenee sababa koronaatti waggaa 1 guutuu erga hidhamee booda amma gara biyyaatti erga galee baatii 3 fixeera. Gara biyyaa galee hojii idilee isaa dubartoota garaagaraa waliin ta'uu ammas amaleeffatee jira. Hojii akkasii dhiisii jireenya keenya boriif hin ta'uu jedheen yeroon isa gorfadhu afaaniin tole jedhee na dhagahee gochaan immoo na lagata. Yeroo ammaa kanatti boriif akka naaf hin taane hubadheen maallaqa koollee gara isaatti hin ergu. Hundumaa gara maatii kootti jijjiirradheera. Yeroon ani si waliin jiraachuun barbaadu na hiikii jedheen isa kadhadhu ani baay'een si jaalladhaa siin hin hiikuu jedhee natti kakata. Yeroo dubbatu sobni inni na sobu kuntaalatti nammee osoo konkolaataatti fe'ama ta'ee guuramee hin dhumu. Har'a yoo waa tokko dubbatee na amane bor immoo sobadha jedhee jechoota waliin dhahee anaan garaa na raasa. Isa waliin jiraachuunis isarraa gargar bahuunis walii na wallaalchisee jira. Mee hiriyoonni koo rakkina gola koo dhaggeeffattan abbaa manaa kee kana maal godhinaan jettu? Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa kanan isiniin jedhu ana obboleettii keessan Sheem Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi Sheem Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 immoo maal jettuuni? Yaada maalii qoodduufi? Mee obboleettiin keenya kun abbaa manaa ishee kanatti deebitee waliin haa jiraattu moo jireenya gara biraa haa barbaaddattu jettuuni? Eenyumti yookaa umriin isaa yeroo ga'u waan qabuun bultii ijaarratee waliin jiraachuu ni barbaada. Haa ta'utii garuu daandiirra ga'ee namni waliin jiraannu kun amala garaagaraa qabaachuu isaa kan barru yoo ta'e akka sirreeffatuuf illee gorsinee kan dadhabamu yoo ta'e
maal goonu? Seenaan kun utuu seenaa jireenya keessanii ta'ee maal murteeffattu? Obboleettii keenyaaf immoo jireenya mataa ishee waan ta'eef maal qoodduufi? Yaada keessan qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti nuuf yoo hin jedhiin chaanala kana filattanii na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabadhee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.